Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yeroo dhihootii asitti sochii waraanaa bifa qindaa'aan taasisaa jiruun milkaa'aa jiraachuutu ibsame. Iddoowwan waraanni kun bal'inaan keessa socho'u keessaa godinaalee lixa Oromiyaatti argaman ni eeramu. Hammam iddoowwan hedduutti intarneetii fi neetwoorkiin cufamee jiraachuun walqabate sochii waraanaa gama lixaatiin jiru irratti yeroo yeroon odeeffannoo argachuun ulfaataa ta'aa jiraatus humnoota sirna aangoo irra jiru tiksanii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli jabaan geggeeffamaa jiraachuutu himama. Waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatiin socho'uu kan ta'e humni furgaatuu urjii lolaa aanaalee godina Wallaggaa bahaa kan akka Saasiggaa keessatti tarkaanfii jajjabaa fudhataa jiraachuun ibsameera. Maqaa Jaalmooyii jedhuun kan beekamu ajajaan humna furgaatuu urjii lolaa Mooyii Boonchufaa afgaaffii raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa waliin taasiseen waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa imala seena qabeessatti jira jedhe. Jijjiiramoota waggoota 50 waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo hundeeffame yoo kaasee ta'ee hundeenyutu naannoo Oromiyaa keessatti ta'aa jira. Raafama guddaatu illee uumamee jira jechuudha. Lolli kun egaa tokko jedhee jalqabeeyyuu injifannoo malee wanti hamaan hin jiru. Injifannoo guddaa fi milkiidha kan itti argataa jirru. Yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa daangaa Oromiyaa irratti lolaa ture, bosona Oromiyaa keessatti lolaa ture, amma gara magaalaa fi gandootaatti seenuudhaan uummata wajjin kan inni lolaa gochaa jiru. Lolichi iyyuu garboomaa fi garboonfataa gidduutti ta'ee jechuudha. Uummanni Oromoo sirmaatee kan inni jiru eeguudhaatiin jiraachana qawwee qabu kan qawweedhaan qabullee qawweedhaan itti seenee waraana bilisummaa Oromoo wajjin lolaa jira. Kan kana gochuu hin dandeenye immoo nyaataa bishaanii waraana bira dhaabbataa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa qofaa isaa osoo hin taane uummata isaa waliin sirna gabroonfataa buqqisuuf qabsaa'aa jira kan jedhu ajajaan kun Saasiggaa fi naannoo isheetti haleellaan dhiyeenya raawwanne injifannoo guddaa kan itti arganne turre jedha. Sa'a sadii irraa kaasee aga sa'a jaatti kan dhufaatu ta'ee dhumarragaa waraanni mootummaa kaasittii kun meeshaa qabu hundayyuu gateedha. Kan inni bakatee magaalaa sana gadhiisee sanumarraa ka'uudhaan caasaalee mootummaa achi keessa jiran qulqulleessuu keenya eega mirkaneeffamne booddee jedhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessatti seelii diinaa jedhamanii deeggartoota WBO jedhamanii hidhamanii jiranii yoo xiqqoo ta'e namoota 150 kan waggaa hedduudhaaf achi keessatti dararaman mana hidhaa sanarraa baafnee meeshaa diinaa toora taa'uu kan uummata Oromootiin qaqqabanii sodaa keessan yoo ta'an ittiin ajjeesu yoo ta'an ittiin saaman immoo qasaasaraa kaasuudhaan haga meeshaalee gurguddaatti kan itti keessaa hojiin kan kaleessa uummanni keenya keessatti hidhamee dararamaa ture tarkaanfii xumuraa irratti fudhannee qalleessine jechuudha. Waraanni kaasittii kunii fi lolli kun lola jabaa waan ta'eef konkolaataa 8 kan inni dhiisee keessaa tokko gubatee lola irratti gubatee tokko immoo irraa deebi'amee harka keenya jira. Waan keessatti ta'edha waan guddaa nama boonsuudha. Idda magaalaa garaagaraa gandoota garaagaraa kanneen akka Baloo, Bareedaa, Hangar, Gabaa Jumaataa kan jedhan bulchiinsa magaalaa Kittinnimtuu gandoota akka Gabaa Sanbataa, Saddeettaffaa, Affaffaa jedhamee waamamu hundumayyuu guyyuma sanadha kan inni to'atee caasaa diinaa keessaa balleessee qawwee caasaa diinaa harka ture, humna waraana mootummaa harka ture, uummata isaa hidhachiisee alaabaa fi faajjii uummanni keenya waggoota hedduudhaaf itti yakkamee itti hidhamaa ture dhaabnee uummanni keenya kun hagammaatti bilisummaa isaa labsatee jira jechuudha Saasiggaa. Tarkaanfii humni furgaatuu urjii lolaa aanaa Saasiggaa fi naannoo isheetti fudhate kana hordofee qeerroo fi uummata aanichaatiin simannaan ho'aan waraana bilisummaa Oromootiif taasifamu viidiyoon ifa ta'een mul'isa. Yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatuu urjii lolaa Wallagga bahaa aanaa Saasiggaa magaalaa aanaatti to'atee hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa baasuudhaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikuudhaan uummata Oromoo hidhachiisee bilisummaa Oromootiifis itti falmaa jiru. Gama biroon naannichatti qaamoleen sirni aangoo irra jiru WBO fakkeessee bobbaasu jiraachuu kan eeroo ajajaan humna furgaatuu urjii lolaa Mooyii Boonchufaa qaamni kun namoota qaroo sabaa ta'an ajjeesuu fi saamicha dabalatee yakkoota garaagaraa hawaasa keenya irratti raawwataa waan jiruuf uummanni dammaqinaan irraa of eeggachuu qaba jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin ta'ee humnoota sirnichi bifa garaagaraan bobbaasu kanneen itti fufiinsaan kan qulqulleessu ta'us ibseera. Uummanni Oromoo qawweedhaan cabe qawween mirga isaa deeffachuuf of qopheessuu qaban dhaamsa ajajaa humna furgaatuu urjii lolaa Mooyii Boonchufaati. Oromoon ammayyuu garbummaa kaanii hanjisa hin qabne kan dorgommii hin qabne jala jiraa jechuudha. Kana keessaa ba'uuf immoo qawwee sana hidhachuudha qaba. Waraana bilisummaa wajjin hiriiree waraana isaa wajjin hiriiree diinna qawweedhaan isa qabsee eenyummaa isaa fi mirga isaa irraa mulqe kana
ofirraa kaasuu qabaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo sochiin waraanaa kutaalee Oromiyaa birootti taasisaa jirus itti fufee jiraachuu odeeffannoon qaamolee garaagaraa irraa arganne ni mul'isu. Sochii giddugala Oromiyaatti taasifamu caalaatti cimsachuufis humna haaraa zoonii giddugalaatti leenjise eebbisuun bobbaasuu isaas odeeffanneerra. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo keessumaa giddugala biyyattiitti taasisu jabaataa dhufuun ammoo humna kanaaf hiikkoon qabu guddaa akka ta'etu amanama.